Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadhallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'a ammoo obboleettii teenya osoo hin beekne rakkoo keessa seentee jirti. Rakkoon ishiirra ga'eef marii naan geessee jirti. Marii kana ammoo tuyyuu ani kophaa kee waan hin jedhuun hin qabu. Akkasuma uummata biraan naan ga'e waan isaan naan jedhan naan laalaadha kan isheen jettu jechuudha. Maalan jedhee akkasin biraan ga'us hin beeku baay'ee ulfaataa. Namoonni biyya ormaa kamirrayyuu jiraatu waan kanaan guutamuu ni danda'a, guutamuu dhiisuu ni danda'a. Garuu ammoo irraa hubannoo baay'ee argattan jedhee yaada. Waan hin taanellee akkasin hin jenneen maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Nama yeroo tokko sayxaan illee itti darbuu danda'a jechuudha waan akkanaa kanatti. Kanarraayyuu rabbi sinaa eegu jechaatuma. Viidiyoo tanaa gadhumaatti akka hordoftan akkasuma yaada keessa mishayyoo tanaa akka kennitan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Namni kamiyyuu waan akkanaa kanaan inni tuqamuu dhiisuu danda'a sun ajaja waaqayyooti. Akkasuma sayxaanati kuni yaa ta'uyyuu viidiyoo tanaa gadhumaatti hordofaa isiniin jedha. Osoo gara viidiyoo kiyyaa kaarraatti seenne duratti tanaan dura mucayyoo Beerut keessatti duute Remfishii firiijii keessa jiru isiniin jedhe akkaawuntii asirra duraan viidiyoo ishiidha hojjedhe jira. Achirra isinii ka'e akkaawuntiin sun jijjiiramee jira jedhan ammoo yoo nu hubachiisanu warri akkaawuntii saniin achirratti erguu fi yaalaa jirtan linkii waatsaappii argadeen jira. Linkii waatsaappii asirran isinii kaa'e jechuudha. Waatsaappii jechuun guruppii jaroonni sun keessa jiran kanneen akka beekatu bifa achi keessa jiranii warroonni guruppii mucayyoo tanaa walitti qaban baay'ee achi keessa jiranii achi keessa seentanii yaada keessan bal'inaan waan isin hin gallellee gaafattanii bilees ammallee irra deebi'ee isin gaafadhaa garee fi mucayyoo tanaa biyyatti galutti jechuudha. Akkasuma abbaan ishii rakkataa rakkina irraan ergate innillee tokko kadaa bayyannatu namni abbaa qabu abbaatti hin cakkanu waan ta'eef waan qabdanirra silaafuu akkaawuntii san jijjiiranii jiranii mee guruppii san keessa seenatii yaada keessan waan isin hin galleefaa achirratti gaafadhaatii gargaaran isin hin jedha. Linkii asirran isinii kaa'a. Hai lubbige rugaa baay'een gaddee rabbi homaa miti yaadini hin cannaqamini agas malallee baay'eetti yaadini si bichaarra waan ga'uu miti kana ijoolleen biyya ormaa kamirrayyuu jiran waan mudatu mee wajjin falatti yaallaati ji'a tokko ergan taane mala itti ilaallaa waan baay'ee lubbuu keetii irratti illee dhugaasin jalaa dabteetiniin ofirratti yaalii gootu waan tokko yaali mucayyoo tanaan dura dabarsee jiru saniyyuu kunoo daa'ima ofii qabattee gara maatii ishiitti galtee shifeertichatti jettu biyyisaa eessa? Ishii gara viidiyoo kiyyaarraatti yeroo seennutti akkuma isiniin jechuu barbaadetti obboleettiin teenya Beeruutii kana keessatti rakkoo keessa seentee jirti. Jaalatteetii miti namoota hundarrayyuu hin ga'a jechuunis hin danda'amu. Darbee nama tokko irra gahuu danda'a jechuudha. Yaa ta'uyyuu rakkoo kana keessa kan ishii seente gaariis miti. Baay'ee namatti hin tolu. Haasa'attis baay'ee waan namatti tolu miti. Yaa ta'uyyuu yaada keessan hin barbaada erga jettetti yaada keessan akka qooddaniif abdiin isinirraa qaba jechuudha. Viidiyoo kana gadhumaatitti hordofaatii yaada keessan kennaa fi waan hin ta'a jettan jechuudha. Waan hin ta'a jettan yaada deeggarsaa jechuudha. Lubbuu kiyya dabarsuufanii garuu ammoo tuyyuu yaada uummataa osoo hin dhagahin duratti lubbuu kiyya hin dabarsuudha. Yaada qabdannaa qoodaadha kan ishiin jettu jechuudha. Yaa ta'u wanni ishiin taatee ergan biyya kiyyaa dhufe waggaa 3 xumuree 4 keessa seeneen jira. Waggaa 3 kana haala gaariidhaan hojii hojjechaa ture. Warri an bira jirus namoonni an bira jiraatu baay'ee gaariidha. Madaamin keessa baay'ee nama gaariidha. Akkasuma mana yaala keessa hojjetti isheen namichun ammoo ministeeriin jechuudha poolisiidha. Ijoollee gurguddoonis jiranii xiqqaan kan mana barumsaa oolanis ni jiranii. Maatii hundaafuu kabaja naa qabani akkasuma kabajan qabaa fi ol jedhee ija isaanii keessa ilaaluudha. Kanaaf warra bira jiraatu ammoo shifeer 4 qabanii shifeertota kanneen
nutti dhihaatanii hojiidhaaf ergasii jiraatanii nutti dhihaatanii arfan keessaa tokko baay'ee natti dhihaata ture. Ani garuu ija kiyya ol qabadhee hin laalu. Haa ta'uyyuu madaamiin kiyyaas itti dhihaatti suuqii minamina fa'aa ergaa turte. Yeroo suuqiidha meeshaa bitee dhufu kanneen akka chookaleetii daa'imoota bitee yoo dhufu 3 fa'aa yoo bite tokkoon bifateetti lama natti kennaa akka waan ani nyaadhee fa'aa na fakkeessa. Sanii jecha sirumaa baay'een itti haara tureyyuu nan arrabsa. Ijoolleenis madaamiin kee mana hin jiraanne ijoollee shamarranii yoo mana jiraattu baay'ee na waama jalaa hin dubbadhu zimin jalaa jedha. Haa ta'u baay'een jibba osuma ta'uu guyyaa tokko baay'ee natti dhiyaate kaardii sii bita naan jechaa ture, birrii sii kenna naan jechaa ture. Waan hin taane keessaa na seensisuuf yaale. Haa ta'uyyuu guyyaa sanis osoo waan hin taane keessa seen guyyaa lammaffaa itti aanutti baay'ee natti dhiyaate harkaan nuti tuquu minamina jalqabe. Waan hin taane keessa ni seensisuuf yaale. Warri mana hin jiranii madaamiin mana hin jirtu wanti tokko mana hin jiranii akkasuma gara isaan kifilii isaan bulan wajjin ni dhayne. Yeroo sanatti akkuma harkaan nuti tuqirran qaamni kiyyaa fi kan isaa wal tuqe. Yeroo kanatti garuu simmeetti isaan irratti hin buusne qaamni kiyya irratti hin buunedha kan isheen jettu. Akkuma sanii ani fiigee biraa bahee gara manaatti deebi'e. Haa ta'uyyuu baay'ee rifaaturraanis kan ka'e baay'ee danaqqateen hafee akkasuma waan wayii abjuu wayii natti fakkaate waan ta'es hin beeku maaltu akka ta'es baay'ee ifa naan taane rifaaturraan kan ka'e jechuudha. Erga guyyaa saniitti jalqabee midhaan nyaadhu dhuguu shifeertichi sammuu erga guyyaa saniitti jalqabee mana sanitti argee hin beeku, eessa akka dhaqe hin beeku. Yaa ta'uyyuu inni duraan na sossobaa ture birrii sii kenna naan jedhee mobaayilaa kaardiitti sii bita naan jedhee homa tokkoyyuu waan inni naa kennes naa qodes hin jiru. Guyyaa sanirraa jalqabee isas shifeerticha ni qayyaranii kan biraa fidanii eessa akka jiru hin beeku. Akka jedhamutti akka inni naan jedhuttis abbaa maatiitii niitii qabaadha. Haa ta'u guyyaa sanirraa jalqabee achitti hin jiru. Kan inni kan irratti raawwate yookaan achi jijjiiramuu yaadeeti. Wanni isaa hagammaa abjuu ta'eeti sammuu kiyya keessa na jira. Haa ta'uyyuu amma waan baay'een of shakkee jira. Bakka baay'een of sodaadhee jira. Wanni kun erga ta'ee ji'a tokkoof gara torbeetti deemaa jira. Laguu yookaan mootuyyuu warra babaa hin argine natti hin dhufne. Kuni kan ta'e mootuyyuu akkamaan sirii irratti fanaa ta'u chaayinaalii beekaatuuf jala seenee viidiyoo tokko nan dhaggeeffadhe. Waa'ee quunnamtii saalaa kanarratti inni baay'ee hojjeta. Achi keessa seenee yoo dhaggeeffadhu sirumaa bakka jiruun of wallaalee waan inni jedhu kiyya kanaan wal qabata waan ta'eef bakkuma jiruun of wallaalee amma garuu rakkoo keessa jira. Waan godhu hin beeku jechuun kaleessa akka ishiin jettutti kaleessa bilbilteeti kan ishiin himte ganama kana panadoolii 8 liqimse naan jette. Namatti ulfaata. Panadoolii 8 wal bira liqimseedha kan ishiin jettu. Ana kanatti isin himini. Ani panadoolii lamayyuu mataa yoo nama dhukkube sa'aatii 4 addaan tursiisaniitti kan fudhatan akka Oromiitiin sa'aatii 6 sa'aatii 4 addaan tursiisaniitti kan fudhatanii. Baasuu dhiisuu danda'a lubbuu kee irratti waan hin taane yaadiniidhaan kanan jedhuuni. Isin yoo yaada qabaattan jayyoota arrabsu yookaan immoo waan hin taane haasa'uur yaada yoo qabaattan kana godhi akkas godhi osoo oliin guddatiin jechuudha. Wanni taame kun osoo gara ji'a 3 ji'a 2 ol siqin mee maal godhi jettanii yaada keessan akka jalatti barreessitanii maqaa waaqayyootiin ani isin gaafadha. Mucayyoon tun ji'a 2 yoo tare lubbuu irratti hin faradaa jira. Ammayyuu sa'aatii 2 sa'aatii 3 natti fudhataa hin jiru. Nyaadhu dhuguu osoo dhuyne waanuma osoo nyaanne osoo dhuyne kiniini manaatti arge liqimsaa jiraadha kan ishiin jettu. Baay'ee namatti ulfaata. Ani kana jedheellee akkan isinitti himu hin beeku. Haa ta'uyyuu ani kiniini liqimsin jedhuuni. Waan yookaan mootuyyuu dawaa manatti jiru fuudhi liqimsin jedhuuni. Ani kanan jedheeni isin yaada keessan hin kennitaniif. Ani gorsan ishiidhaan gorsu akkuma nan kaleessa keessanitti himes madaamiin kiyya erga nama gaariidha jette. Nama gaariidha naan jettee turte. Akkasuma mana yaala keessa hojjetti naan jettee turte. Yeroo kanatti
erga ishiin nama gaariidha naan jettee shifeertichi iyyuu akka ishii irratti waan kana raawwateen ni deeme mana sanii giddiidha waan kana irratti raawwateetti deeme ani garuu of shakkee jira maastireeshinii natti hin dhufne waan kana akka hin godhuun qaba jettee marii ishiidhaan osoo geessite yaa isaan bineensuma amala isaanii ni jijjiiratanii kun gaariidha jettee ani waan akkasitti illee waan addaan beekamu naman galu garuu gaariidha waggaa afurii kana waliin turtu gaariidha akka ishiin naan jettetti garuu osoo marii kana ittiin geessite waan ta'amu fala wayii erga ishiin doktora taate jechuudha akkas osoo goote hin jedheeni yaa isinillee yaada keessan waan jechuu ni qabda yoo akkana gootan akkana ta'a yookaan immoo gara biyyaatitti illee akka galtu yoo kan hin faramne ta'e jechuudha waggaan baay'een kanaafuu baatu yoo ta'e mee garuu walumaa galatti yaada keessan akka kennitaniif isin jira isinis yaada isinirraa eeggatti waan ta'eef jechuudha.